Laftakum hararitti odoo juneeri qaroo jirruuti wanni mudannoo ila amman irraanfanne mudannoo gartee tooyidaa hojii oliitiidhaati. Za'a qaalii diinee ni beekame ganda 08 ati salaa jirtu masgida keessan diinee Usmaan. Sa'aan irraa badde sa'aa yeroo sanitti 3,000 qaali yeroo sanitti sa'aan abbaan isaa tujjaara waan ta'eef sa'a tana odoon nuti haxannoo jirruuti illaa dubartiin ollaa keenyaa takka seentee fudhatte. Kanamma inni zaati eenyu fuudhee je awoo nuti hin beeynu fuudhee yoo za'a tana nimne warra oofaatiin dhaquu deema nuun je awoo warra oofaa warra waa laalu warra waa laaluun dhaqaa ani gartee jogola keessa jira warri waa laalu kun warra qaxaraa beekadhu. Kana duuba aboo nuti hin dhaqini nuti yaa boleessu.